Komishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa ga'ee dubartoonni malaammaltummaa ittisuu irratti qaban irratti vookaal persanii dubartoota seektaraalee mootummaa naannichaaf leenjii kennaa jira. Leenjichis akkaataa dubartoonni hojiilee ittisa malaammaltummaa keessatti hirmaatanii fi ga'ee duudhaaleen aadaa Oromoo qaban irratti kan xiyyeeffatedha. Komishinarri itti aantu Komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa Aadde Mahbuubaa Adam hojimaata badaa manneen hojii keessatti mul'atan ittisuu keessatti ga'een dubartootaa olaanaadha jedhan. Dubartoota keenya kana sirriidhumatti yoo itti fayyadamne qondaaltota naamusaa manneen hojii qabnu keessaa waliin ta'aniiti wal ijaaranii wal gurmeessanii hanga danda'ametti malaammaltummaa manneen hojii keessatti mul'atu. Hojimaata badaa manneen hojii mootummaa keessatti mul'atu hambisuu keessatti ga'een isaanii guddaadha. Maaliif tokkoffaa ofii isaaniitu rakkoo akkasii keessatti saaxilamoo miti. Saaxilamoos miti aadaas safuus hubatanii waan hin taane maal nuun jedha maal jedhu of keessaa qabu dubartoonni jechaadha. Kanaaf hamma danda'ametti rakkoo akkasii dhiibbaan adda addaa yoo qabaatan iyyuu hanga barbaadametti fiiganii dhufanii malaammaltummaa keessatti rakkoo akkasii keessatti galuu keessatti dubartoonni baay'ee of qusataadha of qabu jechaadha. Dubartoota beekumsaa fi dandeettiin ga'oomsuunis qabsoo malaammaltummaa irratti taasifamu cimsuufis hojjetamaa jira jedhan. Kanaaf dubartoota kana yoo leenjifne hanga ta'e hubannaa aadaaf safuu naannoo keenya uummanni keenya qabu sirriitti hubachiifne seeronni malaammaltummaatti wajjiniin maalidha maaliif darbee tuun beekin xixiqqoo jedhanii waan tuffatan rakkoo keessa isaan galchuu danda'u jiraachuu danda'a waan ta'eef dhimmoota akkasii irratti hubatanii seerri malaammaltummaa kana jedha kanarratti of ittisuu qabdu of qabuu qabdu ofii keessanii qofaa miti dubartoota fookaal persanii taatanii mana hojii keessatti isaan tajaajiltan jara wajjiniin illee waliin mari'attanii rakkoo keessa akka hin galle dubartoota leenjisuu qabdu kan jedhu yoo hubannaa hanga ta'e beekumsa isaanii daballee kan kanaan dura qaban caalaa rakkoo kana naannoo mana hojii keessatti hambisuu gahee adda durummaa isaanii taphachuu danda'u kan jedhu irraa kaaneetu leenjii kana kennaafiin jira. Dubartoonni leenji'an kanneenis damee hojii isaanii irratti itti gaafatamummaatti kenname sirnaan ba'achuu akka qaban dhaamaniiru. Leenjii kennamu kuni qophaa isaanii immoo galanii hojjetanu qondaaltonni naamusaa manneen hojii keessatti yeroodhaan hojii komishinii naamusaa farra malaammaltummaa hojjetu hundumaa manneen hojii keessatti warri hojjetan jiru qondaaltonni naamusaa jechaadha. Jara kana wajjin qindoomanii odeeffannoo jiru walii dabarsaa leenjii jirullee walii kennaa yoo wal ijaaranii nuti kurmaanaan qorannaa fookaal persanoota qondaala naamusaa manneen hojii keessa jiran jechaadha. Yeroodhaan qorannu waliin qindoomanii hojii isaanii keessatti haala kamiin hojii kana hojjetaa jirtu kan jedhuun hojii keessa akka isaan galanii walii hojiin ta'anii humna walii ta'anii wal ijaaranii yoo xinnaate rakkoo malaammaltummaa manneen hojii keessa jiru akka isaan xiqqeessan humna akka isaan walii ta'an waan barbaanneef leenjii kana kennaafii jirra jechaadha.